Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii musliimaa maraan baga rabbiin ittiin isin gahe. Inshaallah riyaadin keessa salaataaf deemaa jirra. Iqaamallee hin qabnu, iqaamallee rabbuma tokkicha akkasitti du'aayii godha. Inshaallah ammaaf salaataaf deemaa jirra. Akkana jirtii du'aayii godha isiniin jenna. Akkana jirti kaa riyaad kulu akkana bashannannaa inshaallah. Aba akkana tammaadde kana tawakkal jedheetumaan ummata irraa hin hafu jedhee deemaa jira. Akkasitti du'aayii godhaa isiniin jira inshaallah. Baga rabbiin ammallee irra deebi'ee baga rabbiin ittiin isin gahee ayyaana waggaa ayyaana kabajamaa ka waggaa waggaan itti nu deebisu rabbi nu haa godhu. Akkana jirti riyaad, akkana jirti kunoo karaanis nuti karama guddaa qabannee yaa'aatumaa jirra. Akkana yoo achi gahee bakka viidiyoo isinii waraabaa inshaallah. Wanda takkan jirtu kararra inshaallah rabbumatu harkaa qaba. Nasiibni kiyyallee yoo dhumat rakkoo takka qabu waannan salaatuudha ummata irraa hafuu miti. Akkala kuluu hamma bootaa salaataa geenne riyaadiin haylumaan keessa jirra. Akkala jirti kuluu bootaa salaataa geennee jirra alhamdulillah. Bootaa salaataa geennee jirra. Asna fakkaate kalaas masgiinni kunooti kun nuti masgiinni. Yalla assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.